TV irratti ol ba'e akkuma nama dhaaba tokkotti siin Jawaar jedhamuun siimatu nageenya. Sooshaal miidiyaa keessatti immoo al tokko Jawaar waboo jibba waan jedhanfaatu jira. Komee akkasiitiin afaan keerraa dhagoo yoo baanne iyyuu namooti kanaan si komatantu jira. Interviyuu si gochuudhaaf tureen sana dura artist Ilfineeshtuu anaa bilbilee tureen Jawaarii wajjin beellama qabaa jennaan mee waa'ee waboo kootii akkam goote jedhii naa gaafadhuu naan jette. Kanaafan si gaafadhaa mee waan jettu. Yeroo hundaa'u gad jabeessitee waa'ee waboo kana gaafate bakka hundatti gaafa Skype'n gaafa argames gaafa bilbiltees dhugaa qabdi. Anaaf waboos ta'ee abaa jibbuun of jibbuudha. Namni kana sirriitti hubachuu danda'u qaba. An kan na guddisee kan qubee kan na barsiisee waraana bilisummaa Oromooti. Ani gaafa namata kudhamoo maal ta'uun miseensa waraana bilisummaa Oromoo waraaboo jedhamu lola irratti ajjeefame. Mana barnootaa gibbii mana barnootaa keessatti awwaalle alaabaadhaan marree hanga ammaa muka turre jira. Imooshinaal nama kan kuni qofa ta'uus hin danda'u. Ani waboo jibbuu jechuun of jibbuudha. San bira dabarree waggaa laalle anaaf namni ilmi Oromoo waraanuma kamiyyuu keessatti haa taatu dhaaba kamiyyuu jalatti hiriiree uummata Oromoo irraa inni roorroo kaasa. Diina Oromootiin cabsee namni qawwee qabatee halkanuma tokkollee ala bule kabajaa waan hundaa olii nama saniin mala. Maaliif namni qawwee qabatee saba isaatiif gadi bahe waan silaa kennamuu qabu mararraa kan dhumaa kenne jechuudha lubbuudha. Maaliif gaafa qawwee qabattee gadi baate du'uudhaan murteessitee jirta jechuudha. Namni akka kiyyaa keetii kaampeen gochuudhaan waa'ee qabsoo kanaa dubbachuudhaan waan adda addaatiin qabsoo gargaaruu dandeenya. Garuu namni qawwee qabatee bahe bu'aa haa buusu baatu. Bakka fedhe haa jiraatu, biyya ollaa haa jiraatu, Oromiyaa keessa haa jiraatu. Namni qawwee qabatee bahe ultimately lubbuu ishee dhumaa san kennuudhaaf waan qophaa'eef kabajamuu qaba. Tarsiimoo waraanaa, imaamata siyaasaa kan adda addaa irratti laafinaaf dadhabina isaa qeequu dandeenya, xiinxaluu dandeenya, gorsuu dandeenya, abaaruu dandeenya. Garuu nama lubbuu isaa saba isaatiif kenne xiqqeessuun, salphisuun, xiqqeessuudhaaf galatallee wallaaluudha. Kanaaf ani Jawaar Mohaammed nama wabos afaan osoo hin taane jalatti guddadheedha. Na yaadadha gaafa dura waboo arge sitti hima. Bakka lamatti gaafa dura argee hin dhufan nu biratti amma abaa'oo fi waboo kan jedhu booda baranne malee Oromootu dhufeedha. Kanaaf bosona keessa warri rifeensa baay'ee onni qabu tokko hoggaa dhufan gurbaan tokko kan nurra jiru maal jedhee Oromoon dhufte nuun jee sanirraa inni yaadadha hanga ammaatti shirraa hanga kaaseetti keessatti guddadhee kanuma kan beeku wala fataa. Ayyee hedduu galatoomii Jawaar. Gaaffiin isheen itti aantu